Makii fudhate fudhatu maasi galchee balbala cabsee fudhate fudhatu maasi galchee digirii moo eruu si wayya eruu naa wayya jettee abbaa kee moo abbaasaa si wayya jennaan abbaasaa naa wayya jettee ijoollittiin isobdii fi walii bilbiluu. Jaalala dhugaa jechuun akka maakii fi akka ibsishaa kanadha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo waan hedduu irraa baranna. Dhufeetumaas ba'ee viidiyoo akkanumatti baqa ofiidhuma kootiin waraabaa kallattiidhuma jechuudha. Jira mitiire gammachuu koo ofii kiyyarraa ibsachaa jedheetumanii suura isaaniirratti viidiyoo hojjechuu dhiise jechuudha. Sababni isaayyuu hin beektu mana madaamii keessatti baay'ee haalli nuun mijatu jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'uu isinis baga nagaa taatan isiniin jedha. Akkasuma immoo haara kan taatanii mana kanaa subscribe gochuudhaanii maatii keenya ta'aadhaan like godhaa viidiyoo kana immoo share godhaa ta'u maakii fi ibsishaa biraan nagaa isaan akka dhaladhee jiru iyyuu isaan akka dhaladhee jiru iyyuu hin beekanii ani garuu maakii dhugaa dubbachuudha fi hedduu tokko ishii jaalladha. Maakii jechuun nama hamala qabeetti nama kolfitu nama taphattu erga sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu jalqabee nama ishii hordofudha siniin jedha. Gaa'ila immoo haala kanaan gaa'ila bareedaa jechuudha kan maatii ishii keessatti argaman kan hiriyoonni akkasuma firoonni kan itti gammadanii karaa seera amantaa isaaniitiin ni kaadhan jechuudha. Kan isaanii deemee abbaan manaa ishii yookaan immoo ibsishaan biyya jirurraa Itoophiyaa deemee ulfinaanii maatii ishii bira deemee wanta xumuramuudhaaf irra jiraatu dubartii haadha manaa kooti jedhee isaan biratti xumuratee lafa ishiin jirtutti barbaacha deemee kinooyii akka sanatti wal fuudhanii jiru jechuudha. Bultii dhaabatanii jiru. Waaqayyo ammallee bultii isaanii damma haa godhu jaalladha. Dhugaa waaqayyo baay'ee gammadee siniin jedha. Waaqayyo jaalala gidduu isaanii jiru ammallee isaaniif haa dagaagsu. Damma walitti isaan haa godhu siniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaafi irraa baranna jechuudha. Fakkeenyi guddaa nuuf ta'an jechuudha. Maaliif dubartii tokko dhiirumatu jechuudha aarsaa itti ba'uudhaaf malu baasee jechuudha lafa fagoo deemee itti dadhabee haadha manaasaa godhachuuti qaba jechuudha. Akkuma aadaa Oromootiyyuu maaliif yeroo har'aa kana keessatti wantoota hedduu argina jechuudha. Keessumaa shamarran biyya arabaa jiraatanii maakii fakkeenya guddaa isiniif haa taatu ibsishaan fakkeenya guddaa nuuf haa ta'u isiniin jedha. Sababni isaayyuu nuti shamarranii biyya arabaa jiraannu hedduun keenya waan nama qaaneffachiisu jechuudha kan nuti hojjechaa jiru jechuudha. Innis maalinni yoo jenne maatii keenya biraa baanee waggoota dheeraa turree armeen keenya nu yaaddii nu dheebotti yoomin mucaa koo jaan arganu jetti nutillee akkasuma taane garuu haa ta'uyyuu malee maatii keenya dhosineeti dhiiratti dhanna jechuudha. Dhiiratti dhannee isaan bira turree akka waan haaraa gara biyyaa dhufnetti erga Itoophiyaa geenye dhiira sana wajjin wantoota baqa jireenya jiraanne erga xumurree maatiitti bilbilee dhufnee azirraa jennaan jechuudha. Maal godhaa dhiirri sun immoo nu tuffii fida jechuudha. Maaliif beektan nama maatii isaa hin kabajne nama maatii isaatiif iddoo hin qabne anaanillee bakka biraan bakka akkasiin jira jettee borutti na gowwoomsitee bakka biraa deemuu dandeessi kan jedhu sammuu isaa keessatti illee dhufuu danda'a jechuudha. Nuti garuu yeroo baay'ee yeroo jaalala keessa jirru fuulduratti fageessinee yaannu jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiirri gaara guddachaa bu'ee haadha manaa argachuu qaba waan ta'eef ibsishaa irraa baradhaadha. Ibsishaan bakka jiru jechuudha deemee eessa dhaqee Itoophiyaa dhaqee Itoophiyaa irraa wanta barbaachisu kabajaan jechuudha. Warra micayyoo dhaqee erga micayyoodha wal jaalatanii waliif taanaa jedhanii maal goote deemii gara maatii koo deemitoo maatii koo eeyyamsiisi ani siif eeyyamameera jetteeni maatii ishii bira deemee wanta barbaachisu hundumayyuu ofirraa guutee laala dhiira kun jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dhiira deemee waan barbaachisu hunduma isaayyuu guutee ofitti amanamummaadhaan ni kaasaa hidhatee lafa ishiin jirtus otoo ishiitti illee hin himin jechuudha. Deemee dhaqeet ishii surprise ishii godhee jechuudha. Dhiirri keenyallee kanarraa baradhaa nutillee maakirraa baranna jechuudha. Akkamitti ulfina ofitti gochuu akka danda'an amma abbaa manaa ishii wajjin faataa jettee jirti jechuudha. Namoonni hedduu waan hedduu dudubbachaa jirtu jechuudha.
waan hedduu haasa'u ijoolleen garuu baay'ee walirraa bareedu waan isaan fakkaatan laal walumarraa bareedu ababaadhuma kaayii. Waan barbaadan walaa godhanii isaanas waliiti waan ta'eef maaltu akkana godhaa hin gabaabbattee hin dheeratee maal ta'e sana ta'e amma wanti nama galchuun jiru jechuudha isaan kan walii ta'a waan ta'eef warri naaftanillee asumatti dhaabadhaa inaaffanuma namaa hin godhu gara nama gugguba malee siniin jedha. Isaan laal jechuudha waan haasaa kana beekaniif namni keenya maal godha beektu gaafa gammachuu namaa argee wantoota tokko namni jireenya isaa keessatti waan tokko hin jira jechuudha muudannoon inni qabu wantoonni laayivii jireenya kaleessa inni dabarse jechuudha isa faafidaniiti namni akka gargar diigamu akka hin milkoofne godha jechuudha namni keenya inni garuu maal godhe otoo namni akkatti himin jechuudhaan warra shii deemee ni kaa xumuree anuma dhaqeetoo jechuudha maakii bira jedhee argine jechuudha. Dubbiin bakka xumurametti argine maakiin koo jechuudha ibsi shaalaan shamarran baay'een jechuudha TikTok irratti itti bo'aa turte suura isaa akka ta'e godhatanii harka keessa gashatti kan kiyya jechuu fi kan keenya jechuun garaagarummaa qaba jechuudha laal. Kanaafiyyuu irraa haa barannu kabaja ofitti haa goonu siniin jedha obboloota kooyi dhugaa dubbachuuf jechuudha hedduun keessan hin jirtu. Kan ofii keessanii qalabatii bittanii bakka jira miti abbuma manaa taatanii kan abbuma manaa taatanii kan fuutanii jirtu jechuudha. Garuu boruu keenya irratti wantichi isin jaalalatu caalaa inni guddaan jaalala jettanii gootu jechuudha. Garuu akka har'aa kanan ta'u jechuudha. Akkuma jaalalli jiru guyyaa tokko walitti bu'utu jira. Gaafa sana garuu dhiirri deebi'eetii akka nuti jechuudha. Jira miti maallaqa yookiis immoo akka nuti ofii keenya fedhii keenya jechuudha otoo hin barbaadini. Wanta ta'een ofitti isaa harkifnee tokko akka sanatti fakkaata jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha haa qabaachuu baatus jechuudha dhiirri akkuma humna isaatitti jechuudha karaa seera qabeessa ta'e tokkoon karaa firri beekuun karaa uuman keenya jaalatu tokkoon maatii keenyarraa xumuree jechuudha. Maaliif guyyaa cidhaa sanatti akaayii maaliif hin nyaatin buna waliin dhuganii buna gurraatti karaa seera qabeessa karaa amantaa keenyatiin jechuudha maatiin eeyyamanii karaa sanaan taanaan bareeda. Kanaafiyyuu warri deemtanii dhiiratti galtanillee irraa of qusadhaadha siniin jedha. Darbees immoo akka kanatti jechuudha icciitii keessan otoo haala keessa hin facaasin wanta gootu tokko manuma keessatti ofiidhuma keenya jechuudha keessa keenyatti bilcheessinee gaafa bilchaate bakkeetti yoo ba'ellee rakkina uumuu hin dandeenye gaafa sana gochuu qabna siniin jedha. Warri abbaa manaa haadha manaa jettanii jechuudha otuma waliin beeknu otuma waliin argin qilleensarra wal ariitanillee asirraa baradhaati. Gaafa walitti dhuftanii jaalala isa dhugaa ta'een walitti koottatoo karaa seera qabeessan otoo wali hin gowwoomsin jechuudha. Dhugaadhuma yoo wal jaalattan otoo yeroo keessa walirratti fixini akkasanitti walitti deematoo gaa'ila akkanatti bareedu kana jechuudha. Har'a baay'ee waan gammadee fi nan taasifna jechuudha. Maaliif nama jira miti namni nama jaalatan tokko gaafa gammachuusaa arganii akkuma kan ofii namatti fakkaata jechuudha. Kanaaf ani wanta ta'e jechuudha garaadhuma koo guutuun namaaf jaaladha yoon jaaladhe jechuudha wanta gammade tokko. Kanaaf jechuudha hundumti keessaniyyuu warri fuutan immoo gaa'illi keessanii bultiin keessan isiniif haa bareedu. Warri gana immoo heerumuudhaaf fuudhuudhaaf jirtanis rabbiin itti sinaa ga'u rabbiin ittiin nu haa ga'u siniin jedha. Gaafa gaa'ila keessanii immoo akkanumatti isiniif gammadaa cidha keessa yookiis immoo gaafa bultii ijaarrattanii ana kennaa keessanii nan dhoksinaa isiniin jedha. Baay'ee akkasin jaaladhu hin beektu. Makiif ammoo nan eebbisaa rabbiin isaan haa guddisu bultii isaanii amma dhumatti jechuudha. Jaalala gidduu isaaniitii hin baane gidduu isaanii haa kaa'u. Ammeenyi gidduu isaanii hin seenini moortuun gidduu isaanii hin seenini jechi isaanii hin danda'ini ilmaan haa horanii waliin latanii haa dagaaganii waliin harrii haa baasanii hamma dhumatti walaa jaalatanii innillee jechuudha. Ameen jira isinillee innillee dubartii biraa ijji isaa ilaalinii isheenillee dhiira biraa ijji ishii ilaalinii akkuma amma jalqaban kanatti jechuudha. Akkuma amma fakkeenya ta'an kanatti hamma dhumaatti jechuudha jaalalli isaanii ho'aa ta'ee itti hafuuf siniin jedha. Karaa kootiin hedduu tokko gammadee siniin jedha. Viidiyoo kana immoo sheeritti naa godha isaan akkan dhaladheeyyuu hin jira hin beekan waan ta'eef gammaduudhuma kooyyuu haa arganis turtii gaarii qabaadhaa. Baay baay.